أفاني فباقي يفلس ورنت سربكون أن يفكر بالرأي في أكاتا سابقني وانتوني أشرت وادا قلمان سون تاني جرا أديرو كامر رأي قالي أدير أنا مخيسان دينو مكا أبا كتيتين وانتوني أتوجد شود أفكار الفتة مالين داري لي بودي أجبي أني لبو دبي رجعن قبل جرا وانتو تحدون مقابح قمر يوسف ولين فروما قبل بالبلانس أنا دبسة جرا مالك أسنا موتو فايدة دون فايسيتي أول شيء تجري مالك أسنا كانوا دافع أيام مامي قمر يوسف سيربي عبدي قوبي هجتي هنجرا يو يا شما دعوتو Isam Show torbe saatin keessummaa hara waliin deebi'eetiin jira keessummaan keenya har'aa eenyu hanga xumuraatti nufaana turaan affeerraa keenya kabbacaa fi jaalalaan guutame YouTube keenyaaf hanga ammaatitti maatii yoon ta'e maatii ta'uudhaan subscribe godhaa hanga xumuraatti nufaana tura dhimma addaa irratti keessummaa addaa waliin dhufneetiin jira turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isam Show Nahili Abdi Qophe Sirtaa Isam Kai Bagana gaan dhufte. Bagana gaan meeta. Yaa dhufuu keetiitti baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame. Yaa abbaan kee artist Abdi Qophe hundaafuu abbaa aartii keenya library afaan Oromooti. Rabbi jannataan isaan haa qananiisu. Yaa atillee baga jiraatte ija kee keessatti salaalla waan ta'eef atillee baga nuu jiraatte jechuun barbaada. Maqaa Nahili jedhu Endutu sif base. Maqaa Nahili Joe adadatiya nabase obbaleti abbaqiya. Ikan iso maal jechuudha. Afaan Oromooti. Adadanti yeto abbaqiya wajjin abbaqiya rabbiramtaa godhufi walumaan gaara galanii turanilleedha. Qabsooytuudha. Nafisa Mama Yusuf jamti. Isin Nahili naan jedhe. Narifadhu jechuudha. Artist Abdi Qophe si waliin ijoollee meeqa qaban? Ilmaan 6 qaba. Ilmaan dhiiraa 2 fi dubartii 4. 6. Dubartoota baay'ata. Dubartoota 4 qabne. Ati meeqa faala jechuudha? Lammaffaa. Si duubaan jiran. Maatii keessan keessa toora abbaa keessanii hordofee namni aartii keessa seenee hin jira. Ijoolleen teenya obboleeyyan keenya nuti jaha namu jireenya mataasaa jireenya dhuunfaa hundi keenya areetnee taalantiin namoota qatti baranes garagaraa. Anillee qara injiinaringii kana natti deemee elektirikaalanii garuu jaan keenya keessa walaloo xiqqootamu tayaalii gootu ana garuu hangafni keenya walaloo barreessuu qabda. Numa yaala. Hanga ammaa hojiin uummata bira ga'ee jira walaloo. Ifumaaniin gammachisa. Gammachuma keetiif bareedita. Obboleettiin jette hangafni garuu gaazexeessituu turte. Baay'ee Isam Abdi Yusuf yookaan Abdi Qopheen wanta artistii qofa miti. Walaleessaa yookaan weellisaa wallee gitaaraan ufuma gammachisuunis yookaan yeedaloo dalaguuf yookaan sirba malee gaazexeessaadha, walaleessaadha, qabsaa'aadha. Abbaa ogummaa hedduuti. Artistii misirri. Yeroo afaan Oromoo raadiyoo cabsutti kuni qophii afaan Oromootii jee kan reediyoo Hararii dabarse. Yeroo jalqabaaf isa. Na Hararii reediyoo san FM Hararii hojjetu turte obboleettiin tiyya guddooni. Maqaan isheen Wardaa Abdii Mohammed jedhamti. Gaazexeessituu Wardaa Abdii Mohammed. Isin amma wanta OBN illee Finfinnee irraa riippoortara turte isitu harasaa hojii isaa san seenee anti kishoo walaloo yaalii godhe. Dandeettii walaloo kee garuu hanga ammatti uummata biraan hin geenye. Mee kitaaba inni dhufa wallee illee inni fuudhisi. Yaa kitaaba akka barreessitu gaa abdii qabna. Abdii Qophee irraa jalqabdee garuu maqaan goota keenya artist Abdii Qopheedhaan nuti beena. Maqaan sirriin Abdi Muhammadi. Abdi Muhammad. Qophee maaliif jedhamee seenaa san siif himameera mee? Akkuma reefu sinjaa kana namoonni beeku akkuma reefu sinjaa raadiyoo laal yuunivarsiitii Finfinnee barata ture yeroo maalikaa fonqolcha barattootaa san yuunivarsiitii irraa beeku. Yeroo zamana Haile Sillaasee jechuudha. Abubakar Musaati wajjin isaan lachuu irraa mataa godhufe Hararii raadiyoon Hararii dabarsaa turan. Kuni qophii afaan Oromooti. Qophii gallaati miti daaga. Akkasuma jaalladhi gaafas. Qophii gallaa mi jaalladhi. Sababa sanitti qophee jaame. Na Abdi Qopheedhaan uummanni isa beeku. Uummanni gara baha biiftuu Oromiyaa kun Abdi Mama Yusuf ta'uu isaa ni beekani. Uummanni Oromoo garuu Abdi Qopheedhaan isa beeka. Abdi Qophee ogummaawwan hedduu qaba.
Nahiliin garuu karaa isaa hordoftee yaada sirbu qabdi. Yaada siimeen jira beekun tana wallisa miti inni. Jechuun sirba amma sagalee isaati inni jiran sirboottan yaanni koo abbitoo fi eenyu faan taphatan inni gitaaraan ni jira. Sirboottan galataa budhaa gitaaraan taphate sirba isaa akka kabaritti sirba shan hojjaha. Kan inni gitaaraan akkanatti garuu inni sirba baasee hin beeku. Kaasitarraa qaamummaan nama garagalchanii itti baroonni mana wanta godhan malee. Yadaluu dalaguuf yookaan guutaan akka uummantiyaa jechuun akkaan dhageessina taphata malee wal isaaf miti. Nahili Abdi garuu inshallah artistummaan Oromoo kanatti hawwalee dhufe gudhufe walaloon Nahili Abdi Qopheetiin numa ta'a biyya takka. Amma qoma sanii barbaada recommendation kiyya kafaltiitti yemma qoma san qofa naa gootan. Abdi Qophee. Walaloon Nahili Abdi Qopheetiin sababa waan hin qabuuf. Sirboota Abdi Qophee keessaa garuu kan akka malee keessa kiyya nervous na godhu miira addaanatti uumu hiikaan isaatis yaanni achi keessattis sirbame kan baay'ee natti ulfaatu sirboota Abdi Qophee barreesse keessaa uffata daaree wallahi soo yaada hin fixini jettu ifqasatti beekee ture uffata daaree sirbaa miti anaaf jiruudha bakka imala jireenyaa ilma namaa sirriitti ibseetiin hin jira keessattuu ammootu namni hanga lubbuudhaan jiru agas bakkee hin kennituuf jiraachuun isaa hangam akka hiikaa qabu hin hubattu garuu eega du'ee booda wanta ta'an san irratti sirba kana sirbe wanti dhagayemaa inni Abdi Qophee sirba kana hoo barreessu awwaala namaa deemeetiniin awwaala irra taa'ee walaloo kana barreesse wanti jedhamu dhagayeetiniin jira. Ani awwaalcha namni kas jeesanii hojjetee hin beeku. Sirba kana raawwanii hin beeku jiraate. Ana baankii na guddisne. Okay. Abala lama da abala khiya khalam dan gudse interview tokko jira abbaan khiya lubbuun boqochuun duratti rabbi rahmataa godhu fi torbaan lama dura jaalanii gammadaa faan interview godhan interview sana akka kennaate jechuun waggaa kudha wayii booda jechuun namni kaasii ta'u waraabeeti kaayyatee ture namni Kadir jedhamu tokko agalatoom Keeniyaa ture gaafasanii na erge jechuun akka kennaan na kanneen حاسو سميديارتين باني قالوا يوتيوب خير ما خايج أزيك ما نعتاف جيت وما أنا حاسو تساخي ساقو جنودتي ما وان يادني جنة ندفيل على تريني قالوا ياد حاسو ساسنجي سوتي واللي صادين كسيفتو خفلو الناس ربطين إني وجدت خيسايس خايني جالتو جامعك قافته شبكني أني بيخطر إني رب رامتها قدو في بيت عبروان تكو واللي سان إني دين كسيفتو أديرو خدير سعيدي الدنيا تنرت ماسيس مكاسا انترفيو ساعة كايو قدس ومسا حاسو نمني جحاسو يجراته أديرو خدير سعيدي أبدي قبعي توجه البر شمبر أيان تورا والإيقالي أنا في أبدي أوتو الدنبهيني رب رامتها قدو في ما يرتق أما إنس بك إجت إيته بوليه جلا بويا خاصة نتنو جناس سربي إني هدو فلوجو قافتمو صاد رب رامتها قدو في قفة داري دي بوليه أنا اللي جت رديبي خلنا رايل راموريني ورن جتشو أفاني فباقي يفدف ورن سربخون أن يفكر براي في أكاتا سابه خانيف الرديبي إيه تنجتشو وقع واني سانفتيف وفتا داري دي بوديسان الرديبي يا فيران سجلي رانو جيمي سجلي بيشانين كليفة دوتي والله سجلي نيجي ركون كاب كيادن نوتي وانتي وفتا داري دي بودي أجبي أني لبو دبي فيرنا كتيكا فسنا جبي أراي رجلانا كود دبي متخمي تقرا في سيارة بوتشي وفتا داري دي بودي أجبي أني لبو دبي فيرنا كتيكا فسنا جبي أراي رجلانا كود دبي متخمي تقرا في سيارة بوتشي واو سيربا ميكا جاكا والكابت سيربا خنقارون بيتا أوبلي يوما نما أكوان هندين دروما يا أوبلي سخو دبنا نلقتين الاسمانو أبدي كتاران دبتي إتانسيتي عديرو قدير سعيد أوبلي سخو يا غرا قدي دوسكنو دافين أنسي أبدد
taphate. Irra deebitee sirbi biraa maaltu jira abdii rabbiraa mataa godhufe erga nabdii dhabee jiru lafarratti hirphaa gaanfureeleen taphatee ni jira. Gara dachiitti deema hayana geetti kajo. Kana booda uffata daaree deebotee dhufa. Laga sirboonni akkatti wal qabatan. Uffata daaree deebar akiraa tokko reefkatutu erga sagalee reefi dubbatu keessa ta'eetiin ka dubbate. Ergaan isaa saniif baay'ee akka malee. An sirba sadeen kana hedduu fadha. Afran walirratti jechuudha. Jechuun sirrii waan sirrii takka na fakkaata. Jechuun gooma lafa jiru tokko namni tokko ifirraa beektee lafa keessa tokko akkasii. Sirriitti ibseetiin jira. Hojiiwwan artist keenya Abdii Qophe akkasumas ammootu meeshaalee yeroo san inni meeshaalee muuziqaa fayyadamaa turan hedduun ni jiraatan. Meeshaaleewwan sun bakka tokkotti dhufanii muuziyeemii keessa taa'anii seenaadhaaf akka daawwataman godhu karoora keessa ni jiru. Wanti gootee hin jira hanga ammaatitti. Meeshaaleewwan inni kaleessatti fayyadamaa ture, muuziqaawwan inni taphataatiin ture, wantootni inni barreessaatiin ture eessa jiran harka eenyu jira. Wantoota inni fayyadamee fi evidensiilee waa'ee isaa irraa qabu irraa kanuma jechuun mana lama beektaa mana garaagaraatti sime. Gara mana keenya kan jiru jira. Mana haadha tiyya lamadaa kan jiru jira. Maasis gaa qabsoonni keenya abbootiin keenya ni beekame. Halli jireenya isaaniitis wanta hin turre tasgabbaa waan turre gargar faca'ee jira. Evidensiilee tokko tokko maasis akka hojiin sun kasaa ta'us akka hin beekamne waan badeenis hin jiranii. Wanti akkas shirri akkasis godhameetiin hin jira. Sirbi namoonni sirban hojichi ka Abdii Qophee ta'uu akka hin beekamneef jechuudha. Manni akkas godhamanis ni jiranii. Mana uummatii talamtaatti gaaf takka mana teessumaan namni talaalutti waraqoolee takka akkanatti miikaa tokko kasaa fuudhalu sirboottan barreeffaman. Adeeroo amma fakkeenyaaf adeeroo Usmaayyoo Musaa alwala isaa kadhumaa gumaata akka ture mana hidhaatti ergabee booda liistiidhaan tiraak 1 tiraak 2 waraqaalee amal maal abaataa faadhaaf kabarreeffama maal arkeetiin ture. Waan ni jiran bicha waraqaaleen kun ni jiran inni gitaara taphachaa ture ni wantoonni hedduun nima jira gaa inshallah. Sababaan maqaan Abdii Qophee hanga hojii isaa oli hin kaafamne oli hin baafamne maqaan isaatiin wantoonni hedduun hin moggaafamne. So sababaan sun maali jetteetiin ni yaadda? Akkuma ati hedduu sanitti anillee maqaan isaa oli hin kaafamne jee warra yaadurraa'e. Namoonni keenya maal jaanii yaada malee yaadannoo dhabe. Namoota Abdii keenya maal jee yaada sii kana garuu yaadannoon qabu namni kun. Yaadannoon isaa meebii ana ta'uu dandeessi. Obboleeyyan qiyyaa ana mas dubartiidha maqaa isaan fufsiisu. Yaada malee yaadannoo dhabeeti. Buukaatee wantoota si qaban dilata akkasitti uumamaa maqaa isaatiin hedduun dhaga'ama. Bu'aanaaf qabateetiin itti yoo wanti akka maqaa isaatiin jiraate maal maqaa isaa san garuu ni tursiisa. Ana sun ta'in atis dirqama keetii kabraatis akkasumatti dirqama isaati. Goottan keenya goonteen nu maqaa isaa tursiisuun. Kabajamee maqaan isaa ol ka'ee jira maal keessatti gaaffiidhaan afaaniyaa. Dubbata afaaniitiif namoonni yaadda dabree. Garuu sababa maali jetteetiin keessaati? Sababnis namoota inni hojjetee fi isaan beekamtis ta'e isaan maallaqa argatan warreen maqaa isaa amma faa tokko himuu jiran. Amma sirboota namoota tokko meel malaal dhaggeeffatte sirba kana Abdii barreessee bar abaluu tureetti ati sirboota yaadattu hin qabdu. Sababni sun maali nama san dubbachaa hin turre sirba kana eenyu barreessetti dubbachaa hin turre. Maqaan isaa kun akka bahu hin barbaadan. Irra deebiitiin himaa warreen maqaa isaa hojiileen isaa keenya ja'anii fudhatanii kiyya je'ee fudhatee jira. Isaan san maqaan Abdii Yusuf kan Abdii Qophee akka ka'u yookaan hojiileen isaa kun yoo namoota bira ga'e even warra dokumentaarii fa'aatti hojjetu jira. Kan isaaniitiin dokumentaarii fa'aatti haasoo keenya warri jiraniif jecha isaan sun maqaan Abdii Qophee akka hin barbaadanii maqaa isaa kana akka waa hojjetamus hin barbaadan. Garuu amma duubatti siif deebi'ee artist Qemer Yusufii fi Abdii Qophee ijoollummaa irraa jalqabanii waliin guddatan. Abdiitu irra guddaadha. Ijoollummaa irraa wal beekan firummaas dhiigaan qabdan. Qemer Yusufiif sirbi Abdii Qophee hojjete hin jira. Hedduudha malee. Fakkeenyaaf. Dagalee jiruuti yaa. Abdii Qopheetu barreesseef. Finfinnee
Finfinnee sirba walaloo fi daloon ka Abdii Qopheeti. Ay daloon beeku walaloo. Walaloo. Dagalee jiruuti yaa garuu gitaaraan illee inni taphate jira inni dura dagalee sirboota hedduudha. Ati kan yaadatu kanneen. Dilaa jira. Seenaan artist Abdii Qophee kitaabaan barreeffamee already eebbifameetiin ture. Sanbooda gabaarra ooleera uummata Oromoo bira qaqqabeera. Kitaabichi akkuma yaadatamutti magaalaa Finfinnee Hotel International illee eebbifamee ture. Bara 2023 keessa August 20 jechuudha. Gaalamaaf deema. Yeroo san lubbuun boqochuu isaa waggaa 19ffaatti illee itti yaadannee achuma kitaaba sana eebbisisne. Garuu achuma sanbooda silaa direedhaa Oromiyaan godina garaagaraa geessinee yaada qabannee kaanee karoorfannee turre. Akka tasaa ta'ee kitaabni uummata bira guutumaa guutuutti hin geenye. Kanaafuu iddoo gurgurtaa kitaabilee irratti hin argamu jechuudha. Suni maaliif ta'e? Sababa qabna. Sababatti ta'ee qaba. Haalli itti yeroo san hamilee nugguu sanitti eegallee turree Finfinnee irraa direct Oromiyaa naannolee adda addaa geessuuf itti kaane wantoota hedduun nu dhaabe. Sababa sanitti kitaaba qabneetuma teenyeen ammas uummata biraan geessuudhaaf akkuma jiru kitaabni taa'ee sababootiin isaatis gaa'een mallaqa jira magaalaa Finfinnee irratti qophii tokko gootu waa hedduu baastee gootaa ni beektaa. Qophii alhamdulillah qophii bareedaa turelleedha. Qophii sanirratti garuu faawundeeshinii Abdii Qophee hundeessuudhaaf san keessattis hojiiwwan tola ooltummaa hedduu hojjechuu akka barbaaddu dubbattee abbootiin qabeenyaa hedduus maallaqaan waadaa galanii dabalataanis ammootu artist Qemer Yusufis maallaqaan waadaa siif galanii piroojeektii kanaan duuba akka si deeggaran dubbataatiin turan. Wantoonni achirratti waadaa galaman sun ta'anii jiranii. Guyyaa san hamileedhaan waada gaggalanii turanii namoonni hedduunis dhufanii turanii haggalanii isaaniif haa ga'u. Akkasuma cinaan hamilee gusi eegu wantoonni tokko tokko hamilee si cabsuu jira. Garuu namni waan keef oguu hojii takkaaqee hamileessaa cabsus deeggarus akkuma jirutti namoonni uummatuma keenyaan kan hin qophiisanis godhee garuu guyyaa sanirratti warree waada galan adeeroo qamarraa eegalee adeerra nama kiyya isaan hundinuu Adadee Saara Hassan Adam maamaa jechuudha. Isiin alatti tokkoon isaanii maallaqa nu kanuudhaaf hayyamaman qaban nuuf hayyamuu didan nu kanuu didanii jechuudha. Ummata duratti promooshinii mataa isaanii hojjetatanii turanii maqaa gooticha keenya artistii Abdii Qopheetiin hundi isaanii waada maallaqa guddaadha kaayamaa turanii 250 maal jecha garuu ergas booda tokko waada irraa baanee jira. Tokko ittiin amannee jechuun jira. Waada irraa baanee jechuun kan waada galle. Ummata duratti waada galle siin jaanii ittiin amannee jechuun osoo isaan hin beekiniin waan san godhe dhufanii waan san harkaniit magaa yeroo sanitti anatti osoo hin ta'in namatti amanan nama maqaa sanitti amananii abdiitti. Namoota isaan fidanii jira. Akkas garuu miseejidhaanis kana dubbisanii jira bilbilaanis kan hin dubbisee jira. Maallaqa san kanuudhaaf hayyamamaa miti. Qemer Yusuf waliin firooma qabdan. Obboleeyyan lama dalabbaa kiyyaafisa. Okay, obboleewwan. Ilmaan obboleeyyanitti. Sifa adeerata. Adeerana ta'a. Yeroo sanitti gaa reefis kaasteetiin hin jirta. Adeeroo artist Qemer Yusuf namoota hedduu sagantaa san irratti affeereetiin hin ture. Dabalataan ammootu maallaqaanis wanta barbaachisu hundaan faawundeeshinii artist Abdii Qophee galmaan gahuu keessatti gahee akka fudhatu haasawa isaa waltajjii irratti godhee irraa dhagayeetiin hin jira. So Qemer Yusuf wanta waadaa galeessan hin goone. Guyyaa sanni dhufee jira haasee jira galatoom qaba galateeffachuu illee hin qaba. Garuu ummatuma dura promooshinii mataa isaa hojjete malee gara hin jiru wanni takka hin jiru. Amma waggaa dabre kitaabni illee sababni inni itti kaa'ee isaanuma eegaa ture. Amma baatii lama booda waggaa 21 tokkoffaa kitaabni illee waggaa lammaffaaf deemaa jechuudha.
maybe gara isaaniitiin waan takka yoo kaan jeetiin eegaa ture foundationas license fudhachuudhaaf proposal galfannee hayyama gaafannee kapitaala nama gaafata. Kapitaala inni nan qabu maquma isaati. Maquma brandi maqaa teessa maquma isaa saniin qaba malee ifuma foundation nu hafu kitaabni kunis hanga takka volume 1 jechuudha. Kitaaba itti aanu jira. Seenaa guutuun qabu bar kitaabni kun. Kitaabni kun seenaa guutuu miti jechuun isa seenaa kitaaba tokkoon barreessiteen fixxu bar. Seenaan isaa kitaaba tokkoon kitaaba lammaffaa silaa jira. Sanitti illee fuudhaaf hin dandeenye. Kana uummata biraan guutuutti hin geessine beektaa? Rakkoon san muka uume maallaqa jechuudha. Maallaqa ammas deebi'ee kadhachuu jechuun haamiiluma xiyyaaf guusan dhufanii waa daguu galan kanaan ammas itti fufa jeetii yaadee ture. Kan duraa san kadhadheetiin godhe beektaa namoota deebitee nama dura ammas fuula namaa gaafa dhaabbachuun ni ulfaata. Sanoomatti hududuu baafne. Qamariin bilbilaan yookaan immoo qaamaan qunnamuu hin dandeenye. Qaamaan argachuun dandeenye bilbila na jalaan kaasuu yeroo dheeraa bilbilaa fitin ture. Sambotas bilbilaan yeroo tokkoon argee miiseejiidhaan garuu akka mallaqa waan waada galeessan akka nuun kan miiseejiidhaan naame. Akka nuun kennu? Nuun kennu. Akka nuun kennu? Jechuun nuun osoo hin tahin namni kun nuun gunjoo anaaf personally akka natti. Akka siin kennine jechuudha. Akka anattiin amanii takka anumatti duraanis waan kana hunteechaa turte akka nattiin amanii takka fakkaataa miiseejiidhaan deebisaa kanaa deebise. Siin kennu wanta jedhu jechuudha. Yaa bakka dhiifama akka namni naaf finta kan waa godhu mallan jedhu. Sun ammoo already project ati qabatte si jala dhaabeetiin hin jira jechuudha. Yeroo sanitti haamilee na cabsee jira dhugaa himuudhaaf. Waan kanarratti maal akka beekamu ni barbaadda. Uummanni maybe an yeroo san malleenni lakkoofsi hedduu ta'uu danda'a. Maallaqa hangamii garuu kan waadaa galamee ture. 200 Adeero Abdulwasi 200 Adeero Yusuf 250 Adeero Abdulwasin Yusuf Abdullahi Adeero Yusuf Abdullahi 200 Wasila Abdu 250 Adeero Qemer Yusuf 200 taanii isaan hundinuu nuun kanneen maqaa yaamuun kiyya sirrii haa ta'u baatu garuu beeku dhiifamallee na godha uummanni Oromoo specially jechuun bakka tana hanga ammoo inni hin dubbatiniif namoota kana maqaa kaasuun dogoggora jechee waan yaaduuf an akka kiyyatti isaan kabajaatu malaa fi garuu yoon dogoggora dhiifama uummanni akkana beekoon hin barbaadu jira. Asoo dafa akkasii mijatu. Yeroo takka namatu haamilee si godha. Namatu haamilee si cabsa. Haamileen namatu nama uuma. Uummata dura fakkeeffatanii keessan nama biraa ta'uun ammas hedduu akkasii cabsa. Namootaati uummata miidiyaa kanarratti waan goote hunda amma yeroo ammaa tanaa namni baasee himata. Garuu namuuti miti. Himachuun isin ulfaata tokko uummatis. Garuu ani amma wanti dhaga'imaa inni Nahili Abdi Qophe foundation Abdi Qophe hundeessa jettee yeroo kitaaba eebbisiistu san maallaqa hedduu walitti qabdeetiin turte namoota garaagaraa irraa maallaqa sana ammootu faayidaa dhuunfaa isiitiif oolchitee jirti wanti jedhus yeroo wayii deemaatiin ture. Saniif deebiin kee maaliin? Saniif deebiin kee maal akka ta'eeta? Nahiliidhaaf maallaqa Kennine kaje mee Kennine fi haadha na gaafatanii. Jechuun ani isaan kabajeetiin isaaniif jaalalaaf kabajaan ammallee qaburraayin naan kannitanii jechuun barbaachisu. Jee waan namaneef malee osoo bar social media maafi namoota tokko ni Kennine san duraa godhe bar qaisumaan qalde saniin alatti silaa malleen isaanii sun na bira dhufe ana bar tafadhinaa qabdu maqaa abdiitii waan takka lafa kaayuudhaaf jireenya kiyya kasa kaayyoon kiyya guddaa yoo jiraate maqaa isaatiin waa godhu. Jolle lamaasis na cinaa dhaabbattee hojii daleeduu foundationii kanaaf illee olii gajjachaa turan akkuma kiyya. Jechuun akka kiyya gunsin joo humna. Maal osoo qabdu haa hidhamtaa bar. Akkas taaneeti malee namoota ni beeka keessisaa. Garuu amma wantoota amma jedhaa jirtuuf maallaqa kana naaf kenname naaf hin kennamne wanta jedhu irratti ragaan qabdu jira wanti nuti agarsiisuu dandeessu akka miidiyaa ta'uu kennatti
dhimma tokko irratti uummata Oromoo keessaa namni tokko dhufee dhimma kana irratti haasawuu hin barbaade yommuu jedhu ragaan qabatamaa jiraachuu qaba waan ta'eef wanti kana irratti ragaan ati qabdu maali Nahili? Amma as miidiyaa kana irratti si qanee baasuu dhaban sirriidha moo sirrii miti hajoo murteessuu hin dandeenye malee ani qaba. Miseenjinis voice callinis amma teknooloojiin waan jiraate ni qaba. Garuu barbaachisaadha hajoo. Yaa amma dhimmichi dhimma sirrii ati maallaqa san fudhatee faayidaa dhuunfaa keetiif oolchiteertamoo namoonni waadaa siif galan sun ammootu akka waltajjii irratti waadaa galan sanitti maallaqa san siif hin kennine wanta jedhu addaan baasuudhaaf maqaa balleessillee akka hin taaneef ragaadhaan silaa adeemne uummata biratti sagaleen kee akka qaqqabuuf waan barbaannuuf ragaa san dirqama agarsiisuu qabna. Ani qaba. Agarsiisuu dandeenya? Amma fakkeenyaaf adeeroo irraa inni eegasii eegala. Yeroo hedduu bilbilaa fi turanii ijoolleen wajjin hojjechaa turanis akkasumatti illee anilleen ka dhuunfaatti yeroo hedduu bilbila naan kaasu ture. Sababa sanitti miseejii barreessee fitiin ture. Miseejii kunuuti. Waan irra jiru irratti akka inni cinaa dhaabbatuun gaafadhee miseejii kanaan irraa gabaabseenni. Bilbila sagalee ni qaba. Kan adeeran khiyya khabrat adeeran qaanitis jechuu. Waada keessa if baaseetiin jira kanaan jira. Sababa waada keessa of baasiif garuu maal siif? Sababni waada keessa if baasaniin adeeruun biraa kanaan jetti fakkeenya adeeroo Abdullatiin akkanaan jetti. Qemer ittiin amannee isaan obbutti amanan waan isaan kafide Qemer waan ittiin amanin namaaf fide yookaanis obbolee Malee abdii keenya jaanii dhufanii addaan hin beekne. Saasanitti maaf akka hin beekne. Sanboota ammaan laan jedhee eenyumatti ittiin amannee yoo itti amannee nuti waan dandeenyu ni goonaa. Sanis voiceedhaan silkirraan hin qabaa. Kanaafuu amma keessaan siin jedhan adeeroo artist Qemer Yusuf wanta kanatti hin amanne egaa inni ittiin amane immoo nullee ittiin amannu yoo inni itti amane garuu waan kana gochuudhaaf qophiidhaadha. Maqaa abbaa keetiitiin wantoonni ati hojjechuudhaaf karoorfatte maaliin kan miidiyaa irratti akka beekaman barbaaddu? Foundationii laayisensii galfadheetti maaligaa proposal galfadhee laayisensii fudhanne. Garuu Nahili kun huduuduba nan deebisnee Harargeen ture. Ji'oota afuriif. Wantoota hedduu tokko qabadhee jechuun karaa eegalee ni jira. Julaay dhumarratti inshallah baatii lama booda ji'a lama booda waggaa 20 takka gutaame. Gaafas waa hedduu takkaaniin as bahaa abdiin qabaa ifa magaruun dubbadhu. Uummanni Oromoo hojiiwwan ati hojjetaa jirtu irratti maal akkasiif godhu barbaadda? Carraa kana siif haa kennu. Wanta viidiyoo kana dabarsitu uummanni Oromoo wanta akka kanaa hubatuun barbaada dura. Hubatu maaligaa kompileeni yookaan yaada isaaniillee ni barbaada. Waliin hojjechuu jiru kun dogoggora yoo ta'e dhaabbadhu Nahili Abdi keenya kanaan jaan. Yoon garuu maaligaa kitaaba ummata bira gahuu dhabuu fi huduuduba hafuu khiyya kana namaasis dhiifama waan humna khiyya olii waan namudatnateef. Najina dhaabbachuu isaanii ammasis ni barbaada. Kophaa khiyyatti horumaan fidu. Horumaan fiduu hin dandeessu. Awwaliin isaaniin addatti qabu abdii yaamamuu khiyya qofa malee anillee intala Oromoo takka akka ummataatti akka hawaasaatti nam takka isaayyaamamu khiyarran fatame Nahili intala Oromoo takka waa'ee bakka bakki waan ta'eef osoo hin ta'in gooticha Oromoo tokko sun sirriidha. Ammas namni anaa godha jee waan kana naa godha jee humnattiin qaba je'u yoo as dhufe fa'inaan wajjin jalarra bahe dalaguudhaaf qophii jirta. Qophiidhaan. Baay'ee namatti tola. As biratti wanti yaada xumuraatti wal qabateetiin kaasuu barbaadu yookaan ammoo namoonni galateeffachuu barbaadu yoo jiraatan namoonni ammootu ergaa akkasiif qaqqabu barbaadu yoo jiraatan carraa xumuraa siif haa kennu.
yeroo hunda Rabbu makanya galateeffannaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dursa Rabbi macaala. Rabbi macaala Rabbi gaditti garuu yaada kiyya kanaan dura yaada ture. Jechuun waan humnatti hin qabne kanuma yaada qofa ture. Yeroo sanitti kana ammallee faa humna kanaatee jiru beektaa waan duraan godhe sanitti tu khibraatiif illee jechuun kanaa dandeettiin ture ni godha jetta. Garuu akkas akkana dhagaamorri na godhanii jira. Warran galateeffachuu qabu. Social media warra waliin fidde. Shaafii adeeroo sheshee turaa. Turaa jechuun barreessaa kitaabichaati. Miti. Okay. Barreessaan kitaabichaa Tuujii Ibraahimii fi Abbaa Seeraa Abbaa Langaa Sooraa Ammeeti. Isaan iddoo galata olii kan isaan galateeffadhu. Jechuun warri isaan irra guddaatu waan bootaa dhabeef isaan akkuma Oromootu galateeffatamuu qaban seenaa bootaa barreessa waan ta'eef. Turaa sheshee bareedduu baay'ee afaan galateeffadha. Adeeroo yaadataa. Yaadataa Junaidi. Hedduu. Social media irraa maatiin an arkadhe eeguu karta kana fidan finally na dhaqqabee gaafa sana kana cinaa dhaabbatee adeeroo. Deeggarsi godheera. Yaa sila jechuun akka isaan malulleetti miti kan hin godhee garuu akka tokko waan takka gogotu beektaa gosa tokko gogotu waan isaan malu. Waan isaan malle yoo taate mama kuma isaa balleessaa. Garuu hangasuma akkanaatoo kana godhe isaa galateeffachuu barbaada. Abbaa Oromoo hundaati amma itti heddummeessinee bardeemini wanta godhanni dhuma jaani. Itti heddummeessinee isaa galatoomachuu barbaada. Akkan ammallee garuu gargaarsa. Si barbaachisa. Nani raawwatu. Projektii guddaadha waan ta'eef gargaarsa malee wanta galma gahuu danda'u miti. Garuu alfadheetiin jira baay'ee proposal isa biras ka foundation chaati fi tureewu proposal paper ambarree maal qoje harka itti kannamee jira. Isa barree ergide garuu ganadha. Deebine video kana itti heddumaanni wallaahi. Wanuma hundaafuu. Namoota hundi isuma. Tokkochuma kana masarbi khabar khatis noo gadu. Miliyoona 60 kennaaf waa qaqqabsiisu. Yaani tokko kaasuu barbaannu yaadota garagaraa as biratti kaasneetiin hin jirra evidensiidhaan wanta qabatamaadha yaani irratti kaasaatis turre yaada kana irratti namni deebii hin qaba jedheetiin yaadu hoo jiraate balballi Isam Show miidiyaa hawaasaati waan ta'eef banaa ta'uu kenna ibsuu barbaanna wanti jechuu barbaadu kanuma yeroo kamittiyyuu nuqunnamuu hin dandeessan. Nahili waamicha keenya kabajjee asitti argamuu keetiif hedduu galatoomi. Videoon kun yemmuu bahu ammootu wantoota sirakkisaniif deebii hin argata je'eetiin yaada. Thank you. Isam kan galatoomati. Daawwattoota Isam Show turtii intala gootichaa artist Abdi Qophe Nahili waliin taasifne kanumaan goolabneetiin hin jirra. Yaadota garagaraa kaafneetiin hin jirra. Yaadota kana irratti namoonni deebisuu barbaadan yoo jiraatan ammas irra deebinee balballi keenya banaa ta'uu sini ibsuu jaalanna. Torbaan dhufu keessummaa biraa waliin hanga walitti deebinutti horaa bulaa of oolaa.